Hordoftoonni amantaa Ortodoksii dhumti keessa. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa dhumti keessan baga ayyaana Faasiikaatiin isin ga'e. Har'a manuma keenyarraa kallattiidha. Ayyaana isin waliin dabarsuudhaaf karaa yuutuubii keenyaa dhufneerra. Dubbadhu. Baga nujinumaan geenye. Baga geessisiin hin jenne. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa dhumti keessanii. Hordoftoonni amantaa kiristaanaadhaanis. Soomneet. Dabaladhu. Soomneet waan ta'eef. Nujinumaan soomaa turre. Daadhii cimaa dha. Daadhii cimaa dha. Anke daadhii dhaan kodursi. Fangoo kukkutaa bara. Lataa kukkutaa bara abu baawale. Wanti bakka lataan. Lataan ajaa'iba malis. Lataan edha. Kaara tanaa hojii raftatu. Kaaminaa mani keenyaa qaba. Waraabbii keenya jalqabaa keenya ta'e baay'ee barakkataa jirta. Filmi hojjetaa turre. Filmi. Yeroo soo hojjettan dhokatee dubbistaa. Filmi sana waraabamuu dhaqee keessaaf dhabe tokko lama. Filmi isa kan waan sama nama hospitaala wayii waraabamte bira himmati. Hospitaalattis lagattis. Hanga dhugatiin si beekuuf si bareeda. Agarteettu. Si duwwaatu na bare namni kan biraan nan beeku. Yeroo amma akkamitti akka lubbuyyee akkamitti akka jalqaba jedhee beekta. Lubbuyyee? Beeku. Yeroo ta'e maqaa isaa maqaa wayiidhaanis waamamu ture. Jaalladhu maqaa. Fayyuma? Lakki waan ta'e waan bira. Ingiliffaa fi akka afaan Oromoo. Akkasumas Ingiliffaa fi afaan Oromoo wayii wal keessa gashee teensi waamaa ture. Maalidha? Jiwaduu jaalladhu naan. Maalidha? Mugaa jaalladhu. Maaliif jaalladhu jettee nama dhiyeesse. Yaadachaa jirtaa fidhaa kan itti maalu. Maaliin kanan yaadadhu ta'uu isaa yaadadha. Jaalladhu isaa yaadadha. Maaliif beektaa waan hin jirre wayiitti akkamitti akka sii waa'ummaa naan jette waan jiru. Maqaa wal? Maqaa miti waansa akka jaalalas qaba. Waamicha wayiis qaba wantichi. Isaanii kan hin jalqabne. Bara meeqa ta'e raamee arginu buyyeen jechuutti qaba. Waggaa meeqa? Harrayyuu waggaa lama. Waggaa lama? Jechuun iddoo fuuneyyuu waggaa lama. Isa dura waggaa 3. Waggaa 3 jettee maatii bira maatiin ni ilaalu ammoo waan kana ni ilaalu naaf gaarii miti. Maakaan booda dhufanii fudhatu ture. Waggaa meeqa jechuudha walitti waggaa 5. Waggaa 5 lubbuyyee jedhamutti kan jechuudha. Waggaa 5 Sayyoommoo. Amma waggaa meeqatti itti fufaare? Amma waggaa meeqatti itti fufu? Siikayyee jijjiira. Akkasii jijjiira barbaadde. Kan biraan dinka ta'ee argame deema. Jijjiira. Lubbuyyeen jijjiirudha. Lubbuyyeen man jijjiira. Lubbuyyee gaafa jedhamu yoo aanatu waamamaa dhaan saatu namni kan biraan jedhee. Dooraatti sagee baadaan beeku garuu. Kalaqa mataa kootiidha. Yaa galata. Yee sana garuu Yee sana yeroo fideetti dabalu waan manni baay'inaan afaan Amaariffaa kana danda'u wayii itti fakkaataa laate. Naniyyuu gaafatti lubbuyyee jettu waan Amaariffaan. Siin jechaa jirti bakka yeroo inni guddaan lubbuudha. Lubbuun ni jedhu sun ni baay'ee murteessaadha. Lubbuyyeen maal orree lubbuu mamtii? Lubbuuma sanatu immoo orra dabarsitee. Lubbuu koo jechuurratu lubbuu koo jechuurra walitti. Ayyuyyee gaarumiyyee. Miti gaafa artuudhaan ati gaafa artuudha kanatti gaarumiyyee. Gaarumiyyeen gaafatee waa gajeessitu laga. Garuu maaf yemmuu itti dabalu daree siyaarsaan jira ta'eenna. Gaarumiyyee moo? Argoo daree. Argoo daree. Dandeessa. Gaarummaa yoo jedhamu ta'u. Gaarummaa yoo jedhamu. Gaarii taata baay'ee nama gaarii. Hin dheerata. Hin dheeratas waamuudhaaf. Gaarumiyyeetu dheerata? Sana. Gaafa wal barree jalattamu. Eegaa. Sanbata guddaa irra wal barre. Waldaan deemee galaara. Ati immoo isa akka ta'utti galaa. Anis waldaa gaafa sana deema. Waldaan deemneeti. Adukkubeeni. Waldaan deemee taasifamu dubban. Waldaa eegaa. Maal ganama sanbata guddaa ganama mana hin jiru. Dhugaa? Eessan waldaa. Siidiyoo eenyutti?
waldaatu waldaadha keenya kanan istuudiyoo deemu. Nama nagaa ture gaafa sana itti waldaadha gaa turte. Waldaan deemee dhufaadha. Ani masuduu na dhukkubeen safara keessa naannaa ture. Agar safara keessa turre. Safara keessa naannaa turre. Lafa taaksiitti na argite. Ani si ani obboleettii kootee wajjin ture ni regaamsa. Saadaadhaa kootee hawwii jedhamti. Ishee wajjin turte. Ani immoo abboomaa wajjinan ture. Waan sirbuu gaafuma si argu. Na qabanii deemanii na geessanii mana yaalaa. Sorumaas itti mura. Tarakkee. Tarakkee konkolaataa yeroo warra dhiibdee gaafa irraan galeerra qabu tarakkee kan inni qabu yookiin immoo konkolaataa tarakkee abboomaan fa'aa waan sirbu nama hojii turan amma wallaalanitti jechuudha. Abboomaa waamnee haasofsiisna waan kana dhugaa fi sobasaa abboomaa irraa dhaga'uu qabu. Inni itti aanu sata. Dinqisiifattuu keenya akkan ture beektanii dura yeroo dura ammayyuu akkuma sana garuu tuuti nan beekine tuunatti nan beekine iyyuu yeroo sana soota feesbuukii turtanii kaasan. Amma maal ta'anii nuti amma feesbuukii irratti? Jirtanii sinuun. Duraanii maal turre? Qabsoo fiddanii nullee keessa hin jirru. Kennitanii bakka dhaloota warra ammaa si dudduubaatti kennitu. Maalidha? Kana jechuun dhaloota si dudduubaa jechuudha. Walharkaa fuudhiinsa dhalootaa taasisu. Inni kun baay'ee gaarii. Walharkaa fuudhanii fooyyessanii deeman. Isaanis gara taanutti gara qabsootti taanutti jechuudha. Qabsootti taanutti. Ammatti makamtu. Isin yeroo sana barreessitu turtanii. Ammallee barreessuu na feera. Amma suuraa poostii gochuudha. Ma fuula kanaan. Fuuluma kanaan ima fuula kana. Fuulli kee maal ta'e fuulli kee? Fuula kana fuulli kee ajaa'iba. Hankee keessa. Laakki hankee fuulli kee maal fuulli kee? Ati bareedaadha. Heeruu gaarii. Nama kan biraatti bareeduu dhiisuu dandeessaa? Nama kan biraatti bareeduu dandeessaa? Anatti garuu nama bareedda qaamaan beekan. Gaariidha. Baay'ee ajaa'iba. Qabsoon kun? Yeroo hundumaa kaabinaa kana dhaabne. Akkasitiin haasa'u. Akkasitiin haasa'u. Kaameraa dudduuba siin jedheen beekuun akkas. Siin jedheen beeku. Maal jedhama? Si dinqisiifadheen beekuun waraabbii dudduuba. Waraabbii dudduubatti yeroo jalqabaaf inni. Waggaa 4 waggaa 3 keessatti irra reefuun siin jechaaraan. Waggaa kana waa'ee waggaa. Baranaan akkasii hin jennu. Baran ammoo waan meeqatti biizii ta'eefa. Barana jechuun? Waa'ee mucaa jira. Waa'ee mucaati kan illee siin dhiisnee. Lakki. Waa'ee mucaatiif utuu hin taane. Jechuun siin jedhaan siin jedha garuu. Situ dhaga'uu jechuudha bakka rakkoon si biraadha. Ana bira rakkoo amma ni rakkoo dhaga'uun qabaa. Rakkoo dhaga'uutii fi rakkoo hubannaa qabda fakkaata. Nan hubattu jechuudha. Yaadaan hin qabdu haasaa kun. Baay'ee si hubadha. Nyaata ta'a. Mucaa tokko takka sadanii baay'ee si hubadha. Tajaajilaadha. Baay'ee si hubadha. Waaqayyo si naaf kennee. Sobdeen malu nama kolfise. Wanti naka. Sobdeen malu. Yeroo hundaa gaafa wayisittaa soosummetteen kolfinushi waan nama kolfisiisu mooraalii kooti gattee haa itteen kolfisu. Lakkeen wanti maaliin kolfa beektaa yeroo baay'ee haasaa sana miti kanan kolfu nama sana nama kolfiisanaa. Si kolfisiisaa jiru jechuudhaan. Namni sun namni haasa'u suni. Gaafa ni wayyaa haasa'u ammoo waan namaan gallee si onaa haa sobdee dinire. Maaltu na dhiba beektaa? Sobdee kolfitachuu. Tokko maqaa namaan qabattu. Maqaa namaan qabattu waan argites immoo waan argite eessatti argeetu beelaata. Safara sin qabattu. Naannoo sin qabattu. Amma fakkeenyaaf gaafa duraanii fi inni falaaltu rimootiin yoo bade kanadha. Hanga ta'e jechuudha. Rimootii gatuudhaan tokkoffaan si dabalu. Rimootii qofaa miti. Qodaa mana keessa jiru hundumaa wanta fiilabii waan fuuldura taa'u. Yeroon argu. Akkamitti tasaa argitan. Yeroon argu immoo. Tuma waan biraa barbaade artoo fi makeetii lafa gattee fuuteetu akka nama kaayetti irratti fidu. Yeroon argu immoo anatu kaayetti. Koo lafa gattee fuudhee fa'aa waan hin ta'u jira. Hanga ta'e. Fidilata. Sagaleen keenyas akkasumatti hin taa'an malee sagalee kun kaasuu hin danda'u kana caala. Maali goota qabattee waraabamte?
Galau. Nah, yo gede kena lagi. Ini juga salute. Bang tinawag ako ni Mubarati ako. Nufti ka. Anda beekamaa sinun jeetti malee asirra bubuutii yeroo akkas jettanii. Bubuutii siisee rakkatti. Dudda kenna beertii. Tokko dudda kenna beertii. Baay'ee miti. Ittiin goyee irraa bu'aa. Sirriitti ittiin goyee. Kalau tesu. Bani berarti. Apa? Yesus kau yang ada sabun. Bahaya sebenarnya. Bahaya sebenarnya. Kayak apa? Kayak apa kayaknya apa? Ati soman jatuh, ini soman jatuh. Anu masih. Si kali wanti nintal jom. Garap. Jawab aku nak batik ke sini nanti mama. Esa cerita. Esa cerita. Ulah dente. Ulah, buna mama dente. Masih ibu rapat. Rapat. Iya, video ko na di YouTube video tahu kan lagi channel. Ane radio berarti banyak nasa. Radio nanti banyak. Gaafa YouTube video tahu. Serkaba dente. Video gaafa tahu. Garuu kana tottaalatti mu fooyyessinee dhufna. Kanarraa garuu kanumaan kuulanneeti. Hordoftoonni keenya egaa yaadaa fi keeka qabdan koomentii irra nuukaa. Hordoftoota amantaa kiristaanaati. Baga. Doa aku waktu kayaknya Yesus Kristus ini sendiri jannahnya. Baga sini ga'e maatii keessan waliin ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Hordoftoonni amantaa Musliimaa immoo egaa soomnarra jiru. Isaanis egaa xinnoo turanii ni waan ta'eef isaaniifis baatii ramadaanaa gaariinna. Baatii ramadaanaa gaariinna yaada qaban immoo egaa koomentii irra nuuf kaa'anii. Sirreessina walitti fufiinsa isaanii kan nuti wanta kana waraabna. Kan walitti fufiinsa waraabna bifa biraatiin jechuudha. Fooyyessinee daadhii fi waan biraan nu fuuldura jira. Bishaan qofaani. Bishaan qofaani bifa gaariidhaan. Maaliif reetiraatii isaa deemaa irra gatii ta'e. Jijjiirame illee haasaan keenya gara. Haasaan keenya xinnoo ishee gara fuulduraa. Ati fuulli kee jechuun qabu. Daadhii. Daadhiin baay'ee gaarii. Kanaafiyyuu haala gaariidhaan fooyyessinee dhufna. Nagaan ammaatti waan nuti turtanii guddaa isin galateeffannaa. Nagaan nuuf tura. Ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii. Ciao.